yakka jechuudhaan murteessee jira. Yakka jechuudhaan erga murteessee gamana ragaalee jiran hunda isaa mirgaa fi bitaa laaluudhaan jadiid irratti murtoo dabarsuudhaaf deema. Keeyyata 159 akkasumatti 369 keeyyata kanarra dhaabbachuudhaan manni murtii bifa kanaan. Ati amma gabaabduma maal jechuu feete mina adda baas? Wanni jechuu fedhe ammati badiin osoo jarri lamaan hidhamte maannan jette tamman osoo jarri lamaan hidhamte badiin ka intala fudhate ka muktaarii jettee mire an badiin ka jadiidiyedha. Shufammaati bakka tanan naafete ma inaaroon laalamma hedduu inaarini ka la ina wanta kaasima shufammaa daawwattoonni illee nu dura taa'u jira mire amma naafete si wal dhabuun qabnu beekadhu naafete wal dhabuun qabnu garuu ati dhugaa dubbachuu la ilaalcha amma nuti wanta asirratti haqa jiru dho'isuu hin qabnu jechuudha amma ati akka dhugaa sanitti mee akka rabbii si harku sanitti maaliif badii jadiid irratti ci qabu feeti akkas wanni badii jadiid irratti qabu fedheef dura ibsate akka maabiraati san jecha muktaar naanin tun dhugaa ositti meecha muktaar waan akkanaati miti naanin tun jecha muktaar waan naan jedhe qaba maal jedhe intalti galee barna dhooggatanii jedhe si galame na dhooggatanii amma maaloo yaa naan jedhe duba bakka kanatti immoo na dhageeffadhu amma bakka kanatti wanni jadiid warra xaamaaltu jira akkas dubbiin uumamte kana guutuu akka intalti buutamtuuf namni sarara diimaa jala taree jadiid ta'uu dhibba itti amanaan. Amma anasitti waan amma abdii gaamma dhugmaanii amma wanni aan harku jiru sirraa amma dubbii karaa bareedaan finne dhugaa dubbachuudhaaf dubbii karaa bareedaan finne yeroo duraa shufwaan kana namni taa'ee nu daawwatullee murteessuu ni danda'a. Dubbii karaa bareedaan finne yeroo duraa amma waan kana irraa haasoo inni dhufnee miree yeroo duraa. Ati amma bakka sanatti oofteeti takkaffaa amma mucaan kunis ganda keessa hin jiraatu naasima amma ganda isinitti olaana. Amma kun waa'ee gandaa keessaa harkaan qabnu. La dubbiin akkasii miti. Amma inni isa jira. Biyya ofii jira. La baganni aboo biyya ofii la biyya isaati hin jiru bo ganda isaa hin jiru. Oromiyaan guututti isaati waa. Ka isaa ta'e kanaafuu. La Oromiyaan guututti isaati laakiin ganda isaa hin jiru. Kanaafuu isin bira jira keessummaa ta'isanii naa dubbii sirraa fixa keessummaa ta'isanii. An amma fakkeenya mee amma akka mu'aamii isaatti isin dubbanna. Tabak asa fakkeenya fakka bukaadho sa la dubadu la atimma bar ilaalcha ati fiddeetu bar atimma bar dubadu atis bar khara bukaadho ma ta konna fidde ish tayyibna dubadu ta nasr rafid anama bukaadho jadidin balle sineeda ka tamu dubadu kazi ni badin ka woni woma hiriyan nama gotu goda jira mucan wille gode woma hiriyan nama gotu goda jira male sanifu isimbire jira mucaa gartee isinii chadaqee achi jiru ka isinii chagartee waamee qabalaalee keessa seenuu dhaadeemu ilaalcha kana kan abbaan badii kasaati gizeetu amma borumaafuu firraasii harkee dhugaa dubbachuudhaaf maarree dhageeffadhu ammallee ati amma akkana jejjettee na sosodaachistee fan kanaaf utuu bandi abbaan badii jadiidu maaliif jedhi ka akkas jalqabumaa nu amma bara osoo irraa dubbataarra malee wanta amaarurraan dubbane dhageeka Nagageeffachuu qaba. Nagageeffadhu xiqqoo dura wanni dhufneef akka nagageeffadhu xiqqoo dura waan dhufneef fidhee jira kan xiqqoo dura. Amma osoodha. Wanni amma nu jedhaa kun waan ta'amee miti. Osoo ta'ameedha. Osoodhaa mi? Osoo hidhamtee badiin ka'ee nuudhaadha irratti dubbanne. Badiin mucaa intala namaa manaa baaseeti. Badiin mucaa namaa intalti tun akka manaa baatu godheeti. Kan namni intalti tun akka manaa baatu godhe jadiidi malee muktaarii miti. Maaliif jedhi kan? Maquma jadii kana dhoositti tole mana sarraa fixa dubbiidha. Isuma warra tuufeeti. Anamma dhagga erga dhugaa dubbanna yoo ammoo dhugaan dubbannu badiin ka muktaaraa jedhu kalaasan. Kalaas badiin ka muktaar garuu ka gorse gorsaan tokkoffaan gorsaa muummicha ministeeraa dhageeffatu qaba. Gorsaa muummicha ministeeraa jadiidi sitti waa dhaggeega. Waan muummichi ministeeraa barreesse itti gaafatamaan gorsa sitti maa. لا المني وميريان نما قوتو قدي خلال بارين شكني قال أما نجيفرو أما نجيفرو رجال من الرجال أما نجيفرو أما برمال إف جديد وهيريان مختاري قوتو قول إيه أنجي روبر قرأتو كويولا اللي وان سلا تأوق أبو دلقير akka namu maati joola lecha osoo irraa waan dubbatarruuf osoo jennee dubbatarra biite mata dure ta'e nan dagati osoo jennee waan dubbatarruuf badiin ta'isaa taate ammoo akkana yoo teettee ilaaltu akka dhiirummaa murteesse murteentu yoo waan kun itti milkaa'an kan gammaduu qabu muktaar caalaa jadiidi maaliifi mucaan kun hiriyaa kiyya obboleessa kiyya intala saniif jecha biyya kanaa dhufe biyya kanarraa ka'eeti biyya galee kanaaf
waan dhufeef san warrillee dhoggannaan dhabuun qabu jedhee Muktaar dhiiseeraa dhugaa si himaan jala wannaa godheeraa yoo Muktaar waa'ee kitaabaa barbaadaaraa yoo ture si galaami taa'uun hin barbaachisu yoo xiqqaate intala san harkaan qabachoo yookaan hidhamuu qabdaa jedheeni kun gaarii jaalu na dhageeffadhu kun dhiirummaadha wanta kanaaf garuu osoo jennee dubbannee mere wanta amma an dubbataa osoo hidhamanii sababni eenyuun ta'e samaa ol somna maa ol somna warri isa hidhu sanoo jaamaadha ballaadha hafidanii intala namaa manaa baase dhiisanii kana sitaaraa duuba jiru wanni hidhaniif warra gartee achii nama hidhu santu gaa wal'anu ballaadha barbara akka seeraatittu amma mee akka seeraa dubbannu akka amma afaan keetii osoo hin taane akka seeraa dubbannu intalti takka yoo bitam warra butee fi warra buchisiise warra butee fi warra buchisiise jedhaniiti manni murtii itti murteessaa bara akkasitti jechuudha kanaafu osoo irraa dubbataa jirra hordoftoota keenyaaf illee osoo hin tunne osoo jechaan kun osoo ta'ameedha waan ta'amee miti la ana moo osuma tana keessa na tuqite bara dubbiin na tuqe bara miira na seenti dubbiin maaltu si gaa'e xiqqishoora dubbiin maaluma si gaa'e jedhe la dubbii fuutee bara jadiidi naan jechuu keessan taane naan jadiidi la amma osoo amma na murtii ta'e dhageeffadhu kwa anuma laal namni hundi na bira wal qixa waan takkaan siima ilmummaan nama miilaan lafa deemu guututtu nadageessa amma eetu wal qixaa miti siin jedhe amma si bar waan adda takka oofte yorati amma wanni ati man nadhagamaa jiru maal ni beekta adamma waan anuu waan sirra arge wayisitti maal dubbiin dubbataa waan amma jadiidi dhamuu qabaadhaa miti anaa miti ka'ii godhe yookaan Muktaarii dhamuu qabaadhaa miti osoo hidhame osoo jadiiduu haa ta'u Muktaaruu jarri lamaan osoo hidhamte itti gaafatamaan waan kanaa eenyudha ati maa dhugaa dubbachuu ana sassarraa hin fixan ammoo osoon abuka anamma bakka kana gaawaan takkaan siima eega osoo taate anammoo osoon abukaaddoo tahee dhageessa jara lameen kana keessa eenyuuf abukaaddoo taataa jaanii na filachiisanii dhugaa dubbachuudhaaf jadiidiif hin ta'a lannu maaliif taatan gaafiidha shuf mandaggal baab hassal aljawaab ja'a arabni maal jechuu kana jechuun namichi hulaa dhaddee deebii harkataa jechuudha tanaafu maaliif jadiidii tahuu filattee jii na gaafadhu maarreen filatee miti akkuma abukaadootitti anamma abbaa murtiiti abukaadoo ta'iitii na himi akkasii an eegan gaa abukaadootitti eegaa amma eegaa tikka abbaa murtii taateggaa takkaffaa irratti yaa abbaa murtii mucaan kuni naannoo fagoo irraa dhufee keessummummaa naannoo kana jira tokkoffaa irratti inni keessummaa keenya keessummaan kabajaa qabdi itti aansuudhaan mucaan kun waan gartee naannoo kana miidhaa waan yookaan biyya keenya kana wanni inni seeneef yookaan hannaaf yookaan waa balleessuuf yookaan gartee waan biyyattii teenya tana waan naannoo keenya kana miidhaa hojjechuudhaaf naannoo kana hin seenne itti aanee abbaa murtii kanatti aansuudhaaf mucaan kun yaanii waan amma gocha amma raawwatamee deemaa jiru kana intalamma manaanu butamte intalamma manaanu fuudhamte tan mucaan kun dhufee hulaa teenya dadhehee nu harkaa buteen kunneen tanaafuu yaa abbaa murtii bakka tana dubbiin mucaan kun bilisa jette jecha mucaan kun dhibbarraa dhibba bilisa oo feetan ragaa waan kanaa qabatamaanii waraqaan isinii dhiyeessina manni murtii ol'aanaa federaalawaa dhaddachi guyyaa har'aa abukaadoo jadiid irraa waan dhageeffatee jira gara murtiitti osoo hin dabarsin mee abukaadoo Muktaar irraa lee dubbii fuunee achiin booda gara murtiitti darbina kabajamaaf jaalatamaa abbaa murtee amma ana jechuun abbaa murtii bakka kanatti tolchaa fardeeffadha ilaalasan kabajamaaf jaalatamaa abbaa murtee gurbaan Muktaar jedhamu kan biyya kana hin turre biyya Yaman jedhamtu ture intala tana jaalateeti biyya san irraa gale warra gaafateeti warri kennuufii didanii jennaan nagamumaan dhiise maanta kabadiin qabu jechaadha seerumaan dhannee gaafanne seerumaan gaafanne jechaadha kabajamaa abbaa murtee mucaan kun dirree dawaa irraa dhufe anaa dhiisee jiru sababa isii mucaa kanarraa mucattii tanaaf jecha galtee yoo hidhamte hidhamuu qabda yoo duute du'uu qabdu yoo kanama ajjiisanii ajjeesuu qabdu waan siraa ta'amuu qabdu guutuu ta'uu qabda anan si duuba jira jedhee na mirqaansisee mucayyoo tan akka fudhadhu sababa kan ta'e isa yoo birriin illee taate waa hundaanuu si duuba jirra nama hedduu si duuba jira wanni ofirraa shakkite maali jedhee namni mucaa Muktaar jedhamu kana kakaasee intala tanallee dhaqee waliin fudhachiise isa waan ta'eef an
mucaan Muktaar jedhamu kun badiin qabu jadiid kadirri dawaa irraa dhufeet badii tana keessa nu seensise isa malee mana murtee akka manni murtee akka seeraan nu laalu kabajaadhaan isin gaafanna anu suubatii dalaguu barbaade gaafa duraanii maan dalanne maaliif seeraan dhaqee warra gaafadhe ragaan kiyya tokkoffaan gorruma intalaatii isiniin jedha akka dhaqee seeraan gaafadhe mana murtii. Okay, sirraa fudhanne tanaaf ummati fixattee jirta. An fixadhee jira. Kanaafuu gara mana murtiitti gara murtiitti adeemnu warroonni as jirtan hundi keessanuu ol ka'aa dhaabadha. Manni murtii guyyaa har'aa himata jadiid irratti baname laaluudhaan yakka jechuudhaan murteessee jira. Yakka jechuudhaan erga murteesse ragaalee jiran hunda isaa mirgaa fi bitaa laaluudhaan jadiid irratti murtoo dabarsuudhaaf deema. Keeyyata 5-15-25 muraad 17 irratti jadiid namni jedhamu jechaadha. Dukkana uffachuudhaan dirree dawaa irraa ka'uudhaan intalti dubraa takka akka Muktaariin butamtuuf Muktaar akka yakka raawwatuuf maqaa hiriyaa kiyya jechuun Muktaariin yakka keessa galchuudhaan waan san guutuutti dhibbaan dhibbatu ofii hoogganuudhaan akka mucayyoon tun butamtu sababa waan ta'eef manni murtii federaalawaa ol'aanaa federaalawaa guyyaa har'aa jadiid irratti akkuma murteesseen guyyaa har'aa irraa kaasee hidhaa sa'aatii qabamee san irraa kaasee hidhaa hamma isaa hin beekamne itti murteessee jira. Abbaa murtii! Manni murtii himata guyyaa har'aa laaluudhaan akkuma himataalleen himatee himatamaalleen asitti dhiyaatetti manni murtiitilleen akkasumatti waan kana jala bu'ee xiinxaluudhaan sababbii yakkichaatilleen sababbii gartee intala namaa manaa baasanii intala dubrummaa qabdu manaa baasanii akkuma laaltanii gartan kanatti achi bira kutee bifa kanaan ittillee hanjamuudhaan murtii waan kana qorachuudhaan abbaan badii waan kana dhibbarraa dhibbatti hojjete. Waan kana manni murtii qofa osoo hin ta'in akkuma gartee namuu ilaalee arkukku himatamaan gartee mucaa jadiid jedhamu kanaan gartee waan dirra dawaarraa dhufee na gorsee je'eetillee waan gartee maqaallee irra kaa'ee jiruuf waan qorateef manni murtii bakka kanarratti himatame irratti keeyyata 159 akkasumatti 369 keeyyata kanarra dhaabbachuudhaan manni murtii bifa kanaan hidhaa hammi isaa hin beekamin irra murteessee jira himatamaa irratti. Abbaa murtii!